obboleettiin tiyammoo ilmaansiitii miti lubbuu siillee baraaruu dadhabte qabsoon isin shayxaanaa fi ibliisa fayyadamtanii jinnii fi insi hunda siirii gootanii itti fayyadamtan kun yoomiyyuu galman gahu. Maaliif gartee dhala guggoysuu barbaadan? Maaliif jawaadee akka ilmaan dhalle barbaadan? Moo qabeenya isaadhaa dhaaluu barbaadanii? Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota keenya marti keessanuu salaamanni keenya lafa irtanitti qilleensumarraan isin haguu isin jecha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma gartee dheengadda jarri ni badan ni dhokatan achi buuteen isaanii beekamu haalli jawaadeen irra jiru beekamu jechaa turre jechuudha. Nutis anis waan takka takka guyyaa san dubbachuun barbaanne xuubiin darbeef jechuudha. Dhugaadha haalli furmaateen irra jirtu hedduu takka gartee xiqqoonni dhukkubaa haala isii dhukkubu kana deebifnee gartee diina keenyaaf adawwii teenyaaf ol baasuu hin barbaanne. Suniifi jidduun riphifnee jechuudha. Adawwiin nu gammada waa hedduu gartee ol baaneen dubbannu jala jirra. Sunirraa gaa alhamdulillahi furmaatelleen wayyooti amma galanni karabbiiti. Akka cabanitti nafanii ka'umsis ni jira ka'uunis ni jira hundinuu gartee rabbuun biraa'e deebisee immoo jawaadeen alhamdulillahi lubbuun jiraachuu isaadhaa garre odeeffannoo duubaan nu gayaa turte malee qorannoo godhaa turte gabaasota nu gayaa turan odoo beeynu wanna kana gartee qulqulleeffachuudhaaf akka isaan gabbahanii dubbatan akka dhiyeessan barbaanne jechuudha. Suniif garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliif jennaan galanni karabbiiti waa hunda keessattuu jechuudha. Guyyaan gartee gaariin ni dhufa hamtuunis ni dhufti hundinuu gartee guyyaan guyyaa rabbiiti akkuma gaddi dhufe gammachuunis dhufa. Obboleessi keenya lubbuun jira isaan harka jiraatullee jechuudha. Garuu jarri kun jara shayxaanaa jara haasida jara gartee jireenya namaatiif jiru ilma namaatiif hin tolle waa rabbiitti gurbaa kana amma gartee ni sangoomsine ja'anii gartee gaa dubbachaa jiran ammoo jawaadeen hoggaaniif haasa'u firraa deebisaanii kannaa garuu qaamni isaadhaa haalli inni irra jiru hin beeyne fayyaa qaama isaadhaa jechuudha. Akkasumatti aqlii isaallee jarri kun gaa wayii godha seeriidha godha. Tun hundumaafuu lubbuun jira ammoo akkanatti hin baddu abdii kadachii balleeyse kimiyaanis tadachii balleeysite haasidummaadhaaf hanga ammaa nama jala hafuu didanii sangoomsu beeytaa waan gartee rabbi naman goone ilmi namaa naman godhu jawaadee fi gartee ilmaan isaatis gartee arraba irra kaatanii qabeenya isaadhaa dhaaluu barbaadan maaliif haa taatu abdi immoo qabeenyi gartee obboleettiitti jaate jechuudha kana godhata eessa geessuu deemoosii eessa geessuu deema kan jireenya obboleettiitti yaadammare akka jireenya obboleettiitti yaadammaretti jireenya jawaadee jireenya furmaatee dammaruudhaaf deema. Fiyyaan shayxaanni kuni waan isaan riphisaniif ammallee jawaadee eessa geessanii akka fidan hanga ammaatti odeeffannoo gartee takka takkallee qabaannu hin qulqulleeffannee jechuun waan gariitillee amma dubbachuun barbaannu. Kanaaf gartee qabsoon qabsoodha. Garuu kanatti hin badduuf akkanatti hin badduufi nutis gartee gaa haala jireenya ijoollee jawaadeetii fi haala jireenya furmaateedhaa fayyada basiidhaatii fi kana hundaa waa hedduu gartee waan kanarratti carraaqii godhaa jirra. Sun hunda gartee gaa yoo gartee gabbaanee gartee akkana jawa furmaateen akkana taate akkas taate akkana taate akkana mudate maal jennee ni dhiichisan ni gammadanii ammoo hottaa dhiira taatan fuudhaadhaan warqaa. Dhiira maaltu nu hanqise maa? Dhiira bar dhiira nutis
garuu wanni isin arra dhiirummaa dhattanii dhaadattaniin mush akka namaatti gootummaa odoon taane jeenummaa odoon taane odoo beekumsan taane ummata aqliin irraa deemte ummata shayxaana jinniidha wajjin gartee namarratti qabsaa'u jechuudha. Ilmi dhiiraa dhiirummaa saadhaa qabeeru ifaa fi bilisa gabbee kan yoo dhugaan qabajee hijiballee taatu akka namaatti gartee qabsaa'u akka gartee numa caba jechuufin sininjaa sudhiin abshir furmaateenis gartee humaatii miti idabra akkuma gartee asii dura obsa qabaachaa turtetti barra humaatii mi obsi hin dubbate waa hedduullee hin dubbannu akkasi waa hedduu eegumsa godhaa jira ijoollee isaatii fi jireenya furmaateetii fi akkasumatti waa hedduu maaliif kan harka qabatanii kaan nyaachuu barbaadanii maaddiis gartee akkasumatti jireenya siidhaa dammaruudhaaf yaa'anii haasidummaa gartee mee qoo akkasii miti ay kimiya jawaadee fuudhuu feetaa wayii moo akkam gootee fidde jawaadee maan dubbatiin sanoo isan goomsite moo gurbaan akkasi malee hin beekne goote moo akka gartee wanni daleeyni goote akkam isan goomsuun tun hay ati barra ilmaaniifuu boochaa jaarsaas ni qabda firraa tan hunda dhiiftee jireenya kee maan jiraanne maaf shasharafuu maa barbaadda bar waa jawaadee jaalalaa miti tuni waa jawaadee jaalalaa miti atiis dachii gartee fi mana gartee si abdachiisan san akkaataa itti harkattu mala dhawachuu jirtaa jechuu si fi abdiis gartee akkaataa itti qabeenya jawaadeedhaa adda qooddattan yaadu jirtanii jechuu waan kana hundagaa abbaan muqaxxanni gartee ni jira akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya nutilleen gartee gamanumaan mush dhufnee asirratti gartee wanni jechuun barbaanne darbine xuubee asbaan jechuun akkasitti gartee akka nama gartee jinnii nama keessaa yaasutti goda isaan jiranii as yaafne jechuudha. Kana waan gooneef qabna dalagaadha keessaa qabna xuubii darbuu kana keessatti dalaga keessaa qabna ammoo dheessaniitii isin baatanii waa hunda odeeffannoo gartee isin jala jirra asirratti hin dubbannu immoo akka keessanii sanitti qooy akkasii miti gurbaa gartee qaamaa akkan daleeyne akka gartee ol ji'ee deemee gartee wanni hin taane gootanii maali wanni abdii gartee as qabee cancalee hanga gartee caqiitti dhee gartee baquu gartee hacuucee qollofu takkatti dhiirummaan ta'e nama gartee ifiifuu ka qabbanaa fi gartee taljii keessatti gartee akka malee gootanii daareessitan gabbaatee miidiyaa irratti rarraasuudha dhiira taatuufaa fi bilisa taateetu maas ba'u barra qadiyyaan ta'e dhumne abdiiti qadiyyaan ta'e dhumne yeroo eeggatti haalli gartee obboleettiitii jagootee waa hunda irraa fudhattee qullaa ala gaxariitee miila qullaa huccuu qullaa huccuu siitillee jechuudha fakkeenyaaf ati dhiiraa huccuu siidhaan uffattu huccuu qullaa ala gaxariite silaa dhugumatti ati namooma qabaattee si dhagahame haadhumateetillee ilaaltee raamata goota turte garuu sun hundi hin taane sun hunda laal garaan kiyya hedduu takka dhugaa rabbiitti nama madaa hedduudhaan qaba dhukkuba hedduu haala gartee nurra daleeyde maatii kiyya irratti obboleettiitti yeroo wanni ati daleeyde marti waan gartee galmaa'ee taa'u jiru yeroo eeggata malee si sodaadhaaf akka callifne sitti hin fakkaatin si galtee kanarratti akkaan ta'een beekaa akkaataa itti gartee itti obboleettii maatii kiyya miitan hin beeka garuu lama dammaa asirratti deebitanii maatii gartee jawaadee maatii gartee furmaatee fa'aa jireenya isaanii dammaruudhaaf yaatan kanammoo anis yoon arra gartee hin dhaabbanne yoomiin dhaabbadha jeetiin gartee isaanii hojii dhaabbachuu jiraachuun tolcheetiin si beeka garuu kanas siif hin baddu waa hunda guyyaa dhufataan anamma akkanaa akkasii akkana hin jiru gadhiisaallee isin hin jennu gadhiisaa immoo gadhiisaallee isin hin jennu waa hundaafuu qophii jaa'isa itti qophaa'u jirra tarkaanfiin as deemu immoo tarkaanfii laaleessaa tarkaanfii gartee isin adabachiisu akka taate immoo hin irraanfatinaa amma
barra silaa Oromooti yette toobatte maaliif as jeebita barri qaceelu barni beeyta namni akkasumni jara kanaa seente ni qaceelaa abadan angaafa sumaa'uun amanu abdi amane abdi Oromootee amane jettan la ijoollee fi gartee manallee bakka itti jijjiirrate jalaan dalagaa jira beeyta bar ijoolluma sanu akkanaaf isaanillee wal arginullee hin goone garuu daa'imuma sana nama wanni hedduu na yaachisu akka amma jawaatee godhe kana daa'ima kanaas guddisaa akka malee gartee waan biraa irratti guddisaa maaliif jennaan shayxaanumaarra guddisa jechuudha haa taatu caalaadhaas akkasitti jaartiin fannoon nama fanniftii beeytaa yeroo inni waa hallee dhiisee ilmaan isaa fudhatee jireenya isaa gadhaabee jaartii biraatii wajji jiraachuudhaaf haroorfatee gartee qindeeffatee as ba'e fidanii gartee fonqolcha gubbarra godhan jechuudha. Waan inni silaa gartee abdatee fuulduratti tarkaanfatu fidanii gartee gubbarraan san harkaa fuudhan. Maali? Yoo haa jaartii taatee caalaadhaa wajji gartee jiraachuun barbaaddu. Yoo haa maatii namaan dhiiftu. Yoo haa isaa fi ilmaanis gartee hin dhiiftu. Ilmaan akkam godhuu deemta? Maal qaraayisuu yaatan? Maal guddisuu yaatan? Eessa guddisuu fi leenjiin isin fudhachiisuu yaatan maali? Arra ilmaan kun kasilaa isa bira guddatuu miti. Akkuma abdii ilmaan saadhaa gartee akka malee guddisu jiru kana isiin isaarra ilmaan kana caalaa harkaa buute akka malee guddisuudhaa barbaaddi jechuudha. Kun hundinuu itti hin milkooytan. Abjuun keessan galman ge'u wanni isin harkattanis hin jirtu qabeenyi isin qooddattan jireenyi isin nama dammartanis takka hin jiru. Rabbiin gartee abbaa haqaati wajji jira waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota keenya suniifuu inshaallah du'aa godhaadha. Rabbi nu cinaa dhaabbatu furmaata illee rabbi cinaa dhaabbatu waa hundaafuu gartee guyyaa gammachuutti rabbi nu agarsiisu hedduu obsitan hedduu iyyaafachaa jirtan waa hedduu jechuun barbaanne. Akkasumatti gartee inshaallah waan garii gartee tawjiidhaan isin garsiifnu jiraachuu barbaadeeti waa hundaafuu khayruma fi kulli sharrin fi khayri jaanii jawaadee lubbuu isaa ni baraarra waa hunda qabxiin jala jirra fayyaa ammoo rabbi harkaa qaba jaalasaa akkaataa itti fayyu waa hundaa osoo gartee abadan irratti hojjenna guyyaa gartee gammachuudhaa isaa fi furmaateedhaatis waliin arginu ta'a.